Konferensiin hawaasaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa pirezidaantii naannoo giddu galeessa Itoophiyaa Dr. Indaashaw Xaasoo fi pirezidaantii naannoo Gambeellaa Aadde Alamituu Umudii fi miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamanitti gaggeeffame. Qaamoleen hawaasaa konferensii kanarratti hirmaatanis hojiileen misoomaa magaalaa Finfinnee fi akka biyyaatti hojjetamaa jiranitti daran gammaduu ibsuun rakkoon qaala'insa jireenyaa fi biroon akka furamaniif gaafataniiru. እኛ ነበርን ወደ መንግስት አመራሮች የምንሄደው ዱር nutu mootummaa bira deemee gaaffii dhiyeeffataa ture amma garuu gara keenya dhuftanii gaaffii nuti qabnu nutti dhiyaachuun gaafachuun keessan bu'aa badhaadhinaa keessaa tokkodha. Uummanni Finfinnee nageenya isaa adda durummaan eegsisaa jira. Mootummaan hojiilee gurguddoo magaalattii keessatti hojjechaa jira. Nutis isin faana jirra. Rakkoon mana jireenyaa wal qabate Finfinnee keessa jira. Kana furuuf mootummaan karoora maalii qaba? አሁን የሰማናቸው የአፈጻጸም ዝርዝሮች ደስ ይላሉ። Wanta argine gaariidha. Hojiileen misoomaa hojjetamaa jiran jireenya hawaasaa jijjiiruu qabu. Hawaasni hanga hin jijjiiramnetti badhaadhinni dhufu hin jiru. Karoorri keenya biyya guddisuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Milkaa'ina jiru itti fufsiisuun hanqina jiru furuu irratti xiyyeeffachuun hojjedha. Itoophiyaan addunyaarraa biyya seenaa boonsaa qabdu, seenaa gama gootummaa fi bilisummaan qabnu, gama diinagdeenis dabaluu qabnu. Haalli galii walitti qabuu biyyattiis jijjiiramuu qaba. Mootummaan kun waan arginee hin beekne kan biyya ambaatti hawwinu nutti agarsiiseera. Dhugumatti waan itti boonne hedduutu jira. Haa ta'u malee ammaas rakkoo bulchiinsa gaarii, malaammaltummaa fi hujmaata badaatu jira. Mootummaan kanarratti xiyyeeffannoon nuuf hojjechuu qaba. Nuti gama kamiinuu mootummaa keenya duukaa hiriiruun guddina biyya keenyaa keessatti gahee keenya baachuudhaaf qophiidha. Mootummaan hojii koridara misoomaan waan dhalootaaf ta'u gaarii hojjetee agarsiiseera. Hojiileen misooma biyyattii keessatti hojjetamaa jiran kan abdii namatti horanidha. Haa ta'u malee rakkoo qaala'insa jireenyaa fi nageenya biyyattii keessa jiran akka nuuf furaman barbaanna. Akka abbootii amantaatti mootummaa duukaa hiriiruun dirqama nutti kenname ni baana. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi pirezidaantiin naannoo giddu galeessa Itoophiyaa Dr. Indaashaw Xaasoo paartiin badhaadhinaa yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina fakkeenyummaa qabu galmeessuu eeruun badhaadhinaa hunda galeessa fayyadamummaa uummataan mirkanaa'e dhugoomsuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. መንገዳችን መደመር ነው መዳረሻችን ብልጽግና ነው። Daandiin keenya ida'amuudha. Galmi keenya badhaadhina. Yeroo gabaabaa keessatti hojiilee biyya ceesisan hedduu hojjenneerra. Sirna dimokiraasii dhugaa diriirsuun paartilee tumsitootaa turan amma carraa bulchuu argataniiru. Seenaa siyaasa Itoophiyaa jijjiiruun yeroo jalqabaaf ministeeronni fi hooggantoonni olaanoo hedduun paartii dorgomaa keessaa muudamaniiru. Gama dinagdeen biyyattiin baha Afrikaa keessaa sadarkaa duraa qabatteerti. Hojii dippiloomaasiin dhimmoota dantaa biyyaa eegsisan raawwatamaniiru. Mootummaan dinagdeef xiyyeeffannoo addaa kennuun industirii fi qonna ceesisuu irratti hojii bu'aa qabeessa hojjeteera. Carraa hojii uumuu irratti milkaa'ina gaariitu jira. Waggoottan lamaanii fi sadan keessatti carraa hojii lammiilee miliyoona 9 fi 100,000 oliif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi pirezidaantiin naannoo Gambeellaa Aadde Alamituu Umud Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaa fi namtolchee hedduu badhaate ta'uu eeruun hanqinaalee gara carraatti jijjiiruun qabeenya jiru qixaan fayyadamuun biyyattiin mallattoo badhaadhina Afrikaa akka taatuuf hojjetamaa jira jedhan. Nuti Itoophiyaanonni hiyyeessa miti. Rakkoo jiruuf jireenyaa qabnu sirnaan fayyadamuu dhabuudha. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaa hedduu fi humna namaa oomishuu danda'u baay'ee qabaachuun Afrikaarraa sadarkaa duraarra jirti. Qabeenya uumamaa fi humna namaa jiru qixaan fayyadamuun guddina biyyaa dhugoomsuu irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Amma yeroo itti rafnu akka hin taane hojiilee misooma koriidaraa Finfinneetti hojjetamanii fi piroojektonni sadarkaa biyyaatti jiru agarsiiftuudha. Adeemsa amma dhufneen walta'iinsi mootummaa fi lammiilee iddoo olaanaa qaba. Waliin Itoophiyaa badhaatee ni dhugoomsina. Gaaffilee fi yaada hawaasa irraa ka'aniif deebii kan kennan miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi pirezidaantiin naannoo giddu galeessa Itoophiyaa Dr. Indaashaw Xaasoo mootummaan kutannoon dhimmoota guddina biyyaa dhugoomsan irratti hojjechaa jiraachuu eeruun rakkoolee hafan gama komishinii maree biyyaalessaan furuun tokkummaan biyya ijaaruun dhaloota dhufuuf biyya guddatti dhaalchisuu irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Amen.